jirtu akkam jirtu ilmaan qaqqaalii biyya keessaaf alaan Oro 24 News daawwattan baga nagaan chaanaalii kootti dhuftan yaadee jedhama maqaan kiyyaa viidiyoo yeroo darbe isin hojjedhe dhimma namoota biyya Arabaa wal lolaa turan biyyaaf akkasuma wantoota viidiyoowwan garaagaraa irratti wal arrabsaa turan irratti haasa'ee yaada koo ibsadheen ture. Arras viidiyoo biraatiin isinitti deebi'een jira. Baga nagaan dhuftan chaanaalii koo faaraa yoo taatan subscribe godhaa odeeffannoowwan babbareedduu waliif dabarsina jechuudha. Tole arraafis kanan qabadhee isiniif dhufee torbee tokkoon dura akkuma beekamu sirbii keekiyyaa badhaadhaa gadhiifamee miileenaan geenyee achi keenya bira deebineerra arrammoo kan irratti haasofnu Ittiqaa Tafarii saaqaa abbaa saaqaa jechuudha. Sirba Galma Dhugaa torbee tokko dura gadhiiseen walakkaa miileenaa ilaalameera. Oromoon kun ijoo dhugaadha baay'ee na dhibanaan garuu uummanni Oromoo kun uummatuma akkamiiti garuu uummatuma qashtii akkamiiti godhaa jennaan godhiisaa jennaan karaa cufaa jennaan karaa cufa hiriira baa jennaan hiriira baa viidiyoo yuutuubii irratti ilaalaa jennaan hin ilaalu uummata akkasiin qaba dhugaadha baay'ee natti toleera. Sirbi Ittiqaa Tafarii torbee tokko keessatti walakkaa miileenaa ilaalamee jira jechuudha. Sirba kanarraa akka kiyyatti waan argee wanta moonni dogoggora isaa amma isinitti hima jechuudha. Dogoggora yoon jedhu xiqqoo akka kiyyatti kunituu ta'eera ta'e wanta jedhudha. Uummanni biyyoota garaagaraa jiran biyyoota Afrikaa hedduu dabalatee koomentii godhaniiru sirba kana. Ittiqaan illee koomentii godheera baay'ee nu galateeffateera. Akkasuma yuutuuberoota Oromoo akka inni ilaalamuuf liinkii isaa sheerii gochaa jirtan baay'ee galatoomaa. Artistoota keenya jajjabeessuu qabna, haala kanaan bira dhaabbachuu qabna. Yoo akkas goonee waliin jabeessin ormi dhufee nuuf jabeessu waan ta'eef ammuma kana sirba Ittiqaa kana miiliyoona torbeerraa miiliyoona tokko jechuudha. Har'a 500 ol ta'eera, torbarraa miiliyoona tokko ta'a jechuudha. Egaa viidiyoowwan kanarraati koomentiiwwan babbareedduu ishee isiniif qabadheen dhufa jechuudha. Koomentii 5 baay'ee natti tottoltee namoonni garaagaraa koomentii godhan sirba kana qabadhee isiniif dhufeen jira. Aga xumuraatti nafaana turaan isiniin jedha. Koomentiiwwan kanaan anoo fi kiyyaafan file jechuudha. Koomentii 600 ol qaba. 600 keessaati an kan mataa kiyyaan isiniif qabadhee isiniif dhufa jechuudha. Koomentii baay'ee natti toledha jechuudha. Koomentiiwwan kanaan isiniif dubbisa jechuudha. Amma silkiidhaan kana waraabaa jiru kompiitararraan isiniif dubbisa. Isa waliin turtii gaarii isiniin jedha. Ittiqaa Galma Dhugaa subscribe godhaa. Liinkii isaa jalan isinii kan warri hin ilaalin yoo ilaaltanis irra deebi'aa ilaalaa isiniin jedha. Kan kiyyaa subscribe godhaa. Guyyaa 5 dura koomentii godhe namni kuni hirbul biyyaa namni jedhamu horii bul biyyaa jedha. Galma Dhugaa Ittiqaa Tafarii walaloosaa persentii 100 kenne namni kuni yeedaloosaa persentii 100 kenne akkasuma waan hundaa perfect persentii 100 kenneefii jira jechuudha. Sirba kanaaf namni horii bul biyyaa jette koomentii gootee jiraadhu siin jenna akkas jedhee sirba kanaaf koomentii kennee jira jechuudha. Haa ta'u akkasuma Oromoon alatti lammiin biraa tokkos koomentii godhee jira jechuudha. Zizu Ronaldo namni jedhamu I'm from Nigeria nigga I love you Oromo culture jedhee jira jechuudha. We thank you so much my bro jedha yoo dhagee Ingiliffa yoo dhagee Ingiliffa mokkoraa jira. Haa ta'u biyya Nigeria irraati kan inni koomentii godhe. Koomentiin isaa duwwaa laayikii 115 qaba. Riplay 14 qaba jechuudha kan nama kana Zizu Ronaldo long live umurii dheeraa jiraatu siin jenna. Namni biraan Abdullah Wab Muhammad namni jedhamu guyyaa 4 dura koomentii godhe I'm from Rwanda I love you Oromo people jedhee jira. Kunis sirba kanarraa sirbi kana Afrikaa guutuutti ilaalamaa jira jechuudha. Oromo yoo sin asii viewun itti baay'ate akka dandeettiin iddoo biraatti ilaalamu isaallee akka kanaan bal'ataa deema waan ta'eef jechuudha. Isinillee ilaaluu keessan hin hambisina. Namni kunillee I'm from Rwanda I love you Oromo people jedhee jira jechuudha. Baay'ee galatoomi siin jenna nama kana jiraadhu. I think here English let me tell it. Thank you Abdullah Bar Muhammad. We love you so much. I'm from Oromia. Just nasirresa Ingiliffa komo ka Ingiliffa nafsu kan ta'e nafsu fiigicha fiigu sana. Kanaaf jedhee namni 43 laayikii godheera koomentii isaa kana. Namni 8 immoo riplay godhee jira jechuudha. Jiraadhu ittiin jenna. Abarraa Tasfaayee namni jedhamu immoo daayirikteera sirba kana sirriitti galateeffatee jira. Amansiisaa is best director. Every please extend our
gratitude and respect for him jedhee jira jechuudha. Baay'ee galatoomi daarekteroota keenya sirba kana duuba namoonni jiran sirbi kun akka inni bareedee dhufuuf namoonni gahee isaanii taphatan tokko amansiisa ifaadha. Daarektera sirbaa caalu maalan jira amansiisa ifaa jechuudha. Atillee jiraadhu amansiisa siin jenna. Koomentii isa sadaffaadha jechuudha. Inni kuni koomentii isa arfaffaa mucayyoo durbaati kiyyaa Oro Girl jedhamti. Namni akka koo Ittiqaa jaallattan laayikii tuqaa. Amma kadafa laayikii tuqaa. Namni akka ishee Ittiqaa jaallattan baga jala bultii irreechaa geessan Oromoo koo jettee jirti. One week ago gaafa sirbi kun gadhiifamee kan isheen koomentii goote har'aan guyyaa torbaffaadha jechuudha. Irreechi torba irraa ture waan ta'eef koomentiin ishee kun laayikii 500 argatee jira jechuudha. Laayikii 405 argatee jira. Ripilee 10 qaba jechuudha. Kiyyaa Oro Girl jiraadhu siin jenna. Namni biraan Amaariffaan godhee sanan darbaa sababsaa Amaariffaan danda'u. Akkasuma koomentii inni shanaffaarra jiru jechuudha. Asuma biyya keenya Itoophiyaa keessaa qomoo biraa Oromoon alatti nama koomentii godheen isiniif dubbisa jechuudha. Itiyooloof kiyyaa I love you Oromo people. I'm from Hosanna Hadiya Ethiopia. Jira jechuudha innis si galateeffanna isinis galatoomi. Thank you nama sagginaallen. Itoophiyaa kiyyaa thank you so much. Long live yeroo umurii dheeraa jiraadhu isin jedha. Egaa sirbi Ittiqaa Tafarii koomentiiwwan akkasii koomentii 5 ana isiniif qabadee dhufe kana qaqqaba jechuudha. Sirba ajaa'ibaati irra dibaa hin nyaatina. Boorsi dibaa jedhee Ittiqaa Tafarii sirba kanaan irra deebi'aa daawwadhaa miliyoona galchina jechuudha. Namoonni YouTube'ii qabdan sirba kana irratti riacts akkasii hojjechuu barbaadan irratti hojjedhaa. Achiin booda liinkii isaa description box irra kaa'aa. Achumaan namni galee ni ilaalaa. Promotionii illee ni ta'a. Artistoota keenya bira haa dhaabbannu. Akkasuma namoonni bibbiraanis dudduubaan dhufaa jiru. Please namoonni daawunloodii gootanii gadhiisaa jirtan of eeggadhaa. Ittiqaan yoo amma isin adabu ta'eyyuu xiqqoo ture isin adabuunsaa waan hin oolleef akkuma beekamu raayyaan istiidiyoo adabameera wantoota garaagaraa riippoorti gochuun cimee jira waan ta'eef isinillee of eeggadhaa isiniin jedha. Egaa sirba Ittiqaa Tafarii kana namoonni hin daawwattin irra deebi'aatii daawwadhaa. Ittiqaa Tafarii irra dibaa hin nyaatina boris hin dibaa. Warri irra dibaa nyaachaa jirtan immoo of eeggadhaa. Sirba Ittiqaa Tafarii bareedaadha. Akka kiyyatti immoo koomentii godhanii sirbi kun waraabbiin sagalee isaa, dirooniin isaa, lookeeshiniin isaa waan ajaa'ibaati. Akka kiyyatti Ittiqaa entertainment jedhamee ituu irratti barreeffameera ta'eeti viidiyoo yeroo hojjetamu irratti barreeffameera ta'eeti tokko copyright irraati bilisa ta'uu danda'a jechuudha. Sababiin isaa originaalii akka hin taane sirbi sun ni beeksisa. Amma garuu barreeffama homaallee hin qabu. Abbaanti fedhe fuudhee yoo gadhiise wanti Ittiqaa yoo hin adabin yookiis yoo inni report hin godhin wanti irraa argamu hin jiru. Ituu for example sirba eenyu siin jedha sirba dhiyeenya kana ba'e maqaa entertainment isaati irratti barreeffamee jira jechuudha. Guutummaa viidiyoo sana irratti namni edit goote kana dagatteettan siin jedha. Sorry ofii koofis editera waan hin ta'eef waan akkasii kana haasa'a. Kanaan irratti sirba ajaa'ibaa hojjetaniitu jabaadhaa Oromoo koo sirboota akkasii dhufan ammallee daawwadhaan isiniin jedha. Baay'een isin jaalladhaa galatoomaa. Yeroo biraa viidiyoo biraan amma wal arginutti asuma taane egaa.